Akkam jirtanii nagaadha. I hope kaameraan kun xiqqoo dabee jira garuu I think it's okay. Akkam jirtanii nagaadha. Nageenyi fi qilleensarraan bari'ee isin qabu bakka jirtanii hundattuu isiniin jedha. I don't know haasaa bal'aa tokko dubbachuu yaadan qaba. Maaliif godha waan godhu ilmi namaa arraba akka jaalatu hin jiru. Maaf arrabsamaa yaada baay'eeroo baleessii tokko kan iddoo jaaladhu kabajuu kanaan jedhu maaliif rakkattaa ka jedhu maaliif dhimma kana keessa seentee just commentii bal'inaan dubbachuu yaada qaba yeroo kiyya fudhadhee isiniin maybe akkanatti yaadeen beeku I don't know kanaaf mijatu kanaaf ta'u akka yaade ka gurra keessan bu'u kaan hin beeku hopefully sagaleen leen dhagama so sanillee irraan dubbadhee jedha waa'ee du'iitii begii keessatti ijoollee lamaa gubatti tokkollee torbee dabre jimaata dabre ka ta'e illee xiqqoo irraa hin dubbadhee jedha amma bakka an jiru Washington DC jira sagantaa guddaarra oolle kalee mootummaa maangoorra jiru nama afuraffaa fa'a wajji oollee jennee meesa irraallee xiqqoon hin dubbadhee jedha du'iitii naannoo Walloo fi walumaa gala Somaaliyaa kanneen keessaallee hin dubbadhee jedha mee haga danda'u qabxii lamaa sadiitti akka katabadhee dhufee jira jechuudha kanneen dubbadhaa akkasumas ammoo warroonni koomentii naa keettan ka viidiyoo kaan irratti lee keettanii akkasumas ammoo kaleessumti kan kakaahee naa keettanii amma faa'ee du'iitii adda addaaraallee argee jira jechuudha first and foremost hedduu galatoomaa isiniin jedha ka komiillee dhiyeessitan kanallee hamilee naaf kennuu yaaddan ka telefoonaanis na bilbiltaniiti akkasumas sheekoleen adda addaa especially Kanaadaarraa dhiyeenya kana nama dubbiseen ture maqaa namaa dha'uun barbaadu hedduu galatoomaa shamarraniis nama guddaa kan bilbiltanii kan sirriillee jirtu akkasillee otumaa beeknu amantaa politikaa eeggachuu qabnaa ka jettanii kana sattartanii otumaa waanan jedhu illee isin gammachuu si'u dhaabbatee garuu jaalalumaaf kabajamaaf qabdanii harkarreen irra qabdanii akkasumas ammoo qeerroo fi qarree social media adda addaa irratti waanan dubbadhe gariin guutumaan guutuu dabarsitanii micciirtanii warra micciiramaa sana otoo hin ta'in jechuudha warra haqa jallisu warra rifeensa qoodee kijibaan gurguratu hin ta'e warra haqa irratti anaalizisii gootan maqaa keessan dha'uun barbaanne nama baay'ee waan taataniif hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada jechuudha. Kafalfalu otu falfalu ka horaa jedhanii so hedduu galatoomaa shamarranii komentii kaan keessallee komentii 1100 deemaa jira komentii san keessallee harki 90 oli very positive dha akkasumas ammoo warri qeeqaa guddaa mul'isee jedhee warra dhiiraati so warruma ani qabsootti bahaa jirutti waan mul'iseef sun baay'ee na gammachiisee jira jechuudha because warrummaan ani haa jijjiiramanii of haalaan ani barbaaduyyuu warra kana waan ta'eef jechuudha garii ammoo warroota ani silaa tuquu barbaadu keessa nama biraallee ka tuqameen jira si galee warroota sanillee ammoo dhiifama gaafachuullee otoo barbaadu because wanni an balleesse jira jedhee yaadu garuu namoota hedduu waan dubbisee waliin jiruu fi akkamitti akka fudhatamee so anyway warroota kanneen harkarra qabdan keessattiyyuu jechuudha I really want to appreciate so akkuma isin jedhe hadha yaada bal'aa ansi hojjaa soo yaadan qaba dhugaa si dubbadhee jedhan jalqaba irratti mee akkuman jedhee yeroo baay'ee buleessanii tokkotu jira waa'ee amantaa kana irratti maaliif rakkattaa jedhee yeroo baay'ee dubbatee jira marii haasaa sanbata guddaa darbe irratti deebi'ee of gaafadhee jedhee maaliif rakkadhaa maaliif irraa dubbadhaa waashudha maaliif arrabamuu natti bareede waan dubbatu dhabe kan jedhu ofii kiyya of gaafadhe jechuudha na rakkisee jedhe dhiiroo waa hedduutu na rakkise because dhalattuu gandasanii biyya sanitti dhaladheen guddadhee rakkoo biyya sanii rakkoo mootummaan kakalees ka hadhaa uummata keenya irra geessaa jiru kan argu akka Oromoottis
akka dubartii keessaallee bakka dhufaniin beektanii waanan argee jechuudha. Waanan ofii kiyyaa keessatti miidhaan argee miidhaan dhagahee miidhaan hedduu hirriba naan kennine. Arraba muumatti mi'aayoo toon ta'in waan dadhabee dhabee toon ta'in garuu jijjiiramni tokko akkamitti dhufa? Different today. So jijjiiramni tokko akkamitti dhufa kan jiru. Jijjiiramni tokko bara waggama dhibba biyyaan jiru kana keessatti dubartiin urga mirga argattee jette filatuu fi waggaa dhibbaan dura dubartiin hojii hin qabdu. You know? Akkamitti dhufe suni? Tumamanii dhufan. Itti du'anii dhufan. So ilmi namaa tokko wanta itti amane tokkotti irratti du'u qaba jedhee amanee jedhama. Because yoo itti amantee jette jiruun tun faayidaa maal qabdi? Ami du'aa jechuu kiyya du'u barbaade yookiin du'aa otoo hin ta'in akkuma maakni jedhu waggaa 10 jilbaan jiraachuurra guyyaa 10 dhaabbatanii du'uu wayya. Biyyiin ani falmuuf sabni ani falmuuf kan du'uu fi barbaadu saba anaa fi obboleessi kiyya liqixa laalu. Saba isa gudeedaa, isa salphataa, isa kashlabbee haadha manaa utuu qabu haadha biraa wajjin deemu ummata afoo kabajaa deema. Aniin intalaa, isheen intalaa gatii dubra taate qofaaf yoo salphattu, yoo sagalee dhabdu bilisummaa maalii hawwinaa? Bilisummaan akkana dhufuun qabdu rabbuun fidiniidha. Laalaam naa ajaa'ibee jira. Gaafa mucayyoon takka fakkeenyaaf amantaa musliimaa fudhadhee jedhee mucayyoon takka shaashii yoo hidhattee jette maasha Allah wayi siin tun bareedudha. Mucayyoon takka qullaa yoo deemtee immoo a'uuzu billahi maaliifi because inni dhiiraa suni gaafa inni qullaa deeme qaama isaa jiimii dhaqee hin jira miti ijoollee babbareedaa ijoolleen dhiiraa harka babbareedaa qaban kuni gaafa lagarratti qullaa deemanii of mul'isuuf deeman jechuudha. Namni jaraanii a'uuzu billahi akkana ta'e hin jiru. Garuu isheen sun yoo deemte isheen sun maa isheen tu azabaati. Maaliifi gandi ani itti dhaladhee guddadhe hiyyummaan waggaa 10-20 olii dore biyya san keessaa kan hin bahee jiru jechuudha. Kan biyya san keessaa kan bahe. Ijoolleen teena ta ganda sanii dhalatan hiyyummaan qabsoo qabatoon ta'in hiyyummaan biyya baastee nyaachaa fi bishaan ta'a nyaachaa fi nyaata taati jechuudha. Saawudii deemuuf ni gudeedamti. Obboleessi ni tuma, abbaan ni tuma, ollaan ni tuma, namni ni tuma. Maa dubartiin harree ganda keessaati. Kana maa dubbattee ammoo inni dhukkubsee jira. So namoonni akka obboleessi yoo nagaafte maaliif dubbadhoo jedhan because hawwiin kiyya generation itti aanu. Ijoolleen boroo lafaarota nama maatii keenya keessa ijoollee hedduu qabna siniin jedhee jira. Ijoollee amma reeffa iskoola fixxeen firiidamiin guddatanii jedhan. Maaliif because nuti hin kafallee mana keenya keessatti. Mana keenya keessatti obboleettiin qixa lalagu, qixa bahu, qixa galu. Sun ammoo waan qoosaan dhufe isinitti hin fakkaatin. Maatii kiyya eenyu any different otoo ta'anii otoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee jechuudha. Meeqa kamii biyya kana keessatti taa'ee haadha manaa ijoollee 7 wajjin dhiisee dhaqee biyyatti fuudhee jira. Sa'irraa waaziin haasaamuun jiru. Isheen rakkattee isheen sunutu baate maaf dubbatteetti wanta. Isheerraa naasofnu. Ishee daa'ima 8 wajjin mana mootummaa keessatti galtee inni asitti dhaqee mucayyoo daa'ima waggaa 5 fuudhee wajji rafee jira. Inni dhiirri dargaggeessa. Miyoo dhugaa dubbannee jedhe kamtu. Anyway, so really natti bareedee otoo hin ta'in ani biyya gaarii keessa jira. Hojii gaariin qaba. Garanni kan rabbiiti. So hojii kanaan waan jiraadhumti garuu otoo anaaf Oromoon koolitti fidee gocha kiyyaa fi haasaa kiyya. Haasaan kiyya ammoo warra hadha aangoorra jiranii fi aangoma ta'e, aangoo masgiidaa ta'e, aangoo charchii ta'e, aangoo mootummaa ta'e, otoo hin ta'in mucayyoo haadha mucayyoo ijoollee
warra ijoollee dagaggoo qabanii ijoollee lafaa dhuftu qabanii akkamitti guddisuu qaban ija kamiin ilaaluu qaban because mucayyoon tantee nama siyaataatu yoo barbaadde mucayyoon tantee yoo jabduu haa taatu barbaadde akkamitti ilaaluu qabda kan jedhu waan na cinquuf jechuudha jaalladhee otoo hin ta'in arrabamuu natti mi'aayee otoo hin ta'in kan amantaa kanallee wannani tokkoffaa midheenya kana warrooti natti xiqqoo garii gaddee jira warra amantaa hordoftoota amantaa musliimaati. Dhiiroo isin jibbee osoo hin ta'in fakkeenya gaaf tokko isinitti hima. Waggaa hedduudhaa fi Baale keessa Alshabaabtu jira jedhanii odeessan. Kun ammoo mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa Yurooppii irraa kan hin dhageessinitti hima jira jechuudha. Baalee fi Somaalee walitti waan hidhannaa qabduu fi odeessan jechuudha. Waggaa dabree ammoo dogongoruu baadhee Samarii dabree Arsii keessallee Alshabaab galee jira jedhanii natti himan. Laala waggoottan 5 dabre waggoottan 4 dabre mootummaan kuni Gujiidhaa fi naannoo dhiha Oromiyaa akkam godhee jedhe. Otoo naannoon lamaan sun hanga badii naannoon lamaan sanii otoo Baaleetti ta'ee jedhe. Otoo Arsiitti ta'ee jedhe. Otoo uummanni guutuun gubatee namni dubbatu tokko hin jiru dhiiroo. Ma Alshabaabi kaa'een Alshabaabi mootummaan Ameerikaa kun iyyuu mallaa kenne fixii jedhaan. Because naannoo keenya kanatti naannoon dhufe kanatti jechuudha. Wannan dubbadhuu fi jibbaatuun ta'in garaana gubeetiin ibiddatti deemaa jiru kan argu. Mootummaan kun yeroo barkummaa Haacaaluun du'e sun isin dubbadhee jira. Naannoo Shaashamannee keessatti naannoo Arsii keessatti intentionally waraana amantaa fakkeessuuf kaameraa ergee nama ergee charchi ofii gubsiisee musliimatti quba qabee jedhe. Musliima kan particularly musliima Arsiitti quba qabee jedhe jechuudha. Ani gandummaadhaaf miti. Ani maraaf iyyuu nan dubbadhee jira jechuudha. Wanna musliimni godhallee xiqqoo jedhee nan dubbadhee jira. Wanna jimaata dabalatee irraa nan dubbadhe kan komantii keerrattee bareessa. Sunna gubee jedhe. Yogguu ijoolleen teenya silaa kabiyyi san bulchitu. Kabiyyi san jijjiirama fidduu naachaaf nyaata taati bara baraarraa. Shamarran yogguu gudee namtu nam tokko dubbatu hin jiru. Naannoo I think naannoo Munisaa kanatti fakkaate. Mootummaan shamarran nama lamaanii nama lama moo nama afuriin mucayyoo tokko waggaa 14 gudeedanii jedhan jechuudha. Kitti na dhukkube. Na dhukkubaan gara kiyyaan waan namtoo dhagee jedhe na dhukkubaa. Amma engadduma kana miidiyaan tokko waa'ee walloo irratti deemaa jiru jechuudha. Dubbadhee maal fayyada? Oromoo keessatti deebi'een argaa yoo jedhe malee yoo dalagaan dhugaa duuba hin jiraanne warra waa godhuu danda'utti yoo waa himdhisuu hin dandeenye ani isin bira dhufee bari walloo fixaa jiranii bari wakkana godha maal isin fayyadee jiran? What difference would it do? In fact, ana waggoottan 4 dabre kana keessa waa hedduun bare. Ilaalchi kiyya ka Oromoo, ilaalchi kiyya ka Itoophiyaa, propaganda Oromoo keessa jiruu fi propaganda Itoophiyaa argee jijjiiramee jira. Jijjiiramni sun ammoo garii fi liqimsamoo yeroodhaan maybe I will explain to it because kan naa kaffaluun jiru kan waan godhu waan hin jirree fi biyya bilisaa keessa jira biyya keenyallee dhufuun barbaada. So sodaadheetii miti jechuudha. Lubbuun tokkuma kan nama maraati iyyuu jechuudha. So garaana nyaateetiini. Rakkoo as dhufaa jiru because gandi keenya maal karaan hin baaneef namni keenya jaarraa 21 keessatti bishaaniin dhugii akkamitti dhabee jira manni barumsaa akkamitti ajeeran maaliif ijoolleen Saawudii irratti dhumtu harki 90 oli warra naannoo kana keessaa dhufe qofa naannoo Harargee naannoo Arsii Walloo Baale that's it nobody cares Saawudiin waraqaa waggaa dabre ba'ee keessatti mootummaan Saawudii qofti Oduu nguruba nama 300 ol akkanatti fixee jira. Warroonni musliimaa gadi bahee Saawudii irratti hiriiraa bahee jira. Kuni waan human right watching galmeessee dubbatee jira jechuudha. Otoo Ameerikaan baqataa Itoophiyaa 400 qaltee jette. Way kuffaaraa jenna. Garuu Saawudiin yogguu Kuwait keessatti shamarran ta'in ibidda zaytiin fuula gubattee jettu dhiiroo namni dubbatee jira. Namni masjida keessatti waazii godhu ni jira. Isin ilma namaati miti gaa. Isin harreera dubartiin harreera xiqqoo wayyaa qabdi
ofii dhiiraa waan jirtuuf jidduu kana jirti dubartiin. Because otoo dubartii harka guddaan warroonni kan miidhamu dubartiidha. Otoo waan biraa ta'e akkuma isiniin jedhsi galee otoo intalli takka Ameerikaa kanatti abbaa manaa daa'ima wajjin dhiistee biyyatti galtee fuutee way balaan garuu meeqatu godhaa jira kana. Meeqatu irratti dubbatamaa jira. Biyya keenya keessatti ijoolleen silaa biyya jijjiirtu biyya taatee karaa irratti Somaaliyaa keessatti dhumaa jirti jaalatteetii miti achi keessa taate biyyi sun meelaala hangami yoo itti hamaatee namni biyyi keessaa bahee biyyi Somaaliyaa biyya ofiitiitiyyuu jiraachuu hin dandeenye ka isaaniitiyyuu keessaa baqatee jira Keenyaa immoo achitti baqatee jira sittaa mul'atu. Sanirraa waaziin meetii sanirraa jijjiiramni haasuuf meetii. Ani jibbeetii miti garaatu na gubate because warroonni anfalmadhuuf warroonni keessi kiyyanen dhiigu hirriba na oogu warra kana. Because bakka gari bari yoo akkuma fakkeenyaaf Amaaraa keessatti naannoo Amaaraa keessatti namni 10 du'e namni 100 du'e oh my god na qabaa na gadhiisaa jedhan. Oromiyaa keessatti namni du'e hin qufaan. Akkasuma naannoo Baalee keessatti dargaggoonni waggoota 3 dabreef jechuudha yeroo USAID wajjin dalagaa turre beela Booranaati walitti qabee bara 2021 irraa jalqabnee dubbataa turre. Kaampii afurtu jira Baalee keessa kan namni beelee waggootan yeroo san waggoota 3 jechuudha amma waggaa 5 olmuusa kun mootummaan kun dhufi kalaba jiru jechuudha. Gaaf tokko mootummaa kaampii sanii jiraachuu addunyatti hin beeku. Sumuni kaampii sanii yoo takka godhee hin beeku. Kampi afurtu kabaqatoonni Oromoo naannoo Somaaliyaa naannoo adda addaa buqqaate kampi afurtu IDP afurtu jira Baalee keessa. Ani warroonni naannoo kana harki guddaan amantaan jira Musliima. Ka dubbatan irraa dhagahee hin beeku. Uummanni kun buqqa'ee qarqaarsa barbaachisaa ka jedhu dhagahee hin beeku. Masgida ni ijaarraa kana ni ijaarraa ni dhagaa yeroo meeqa. Maali tulluudhaaf masgida ijaarraa yaa obboleessa keenya dubartiin teenya kaampisan keessa ka jiru harki guddaan dubartiidha ijoolleedha. Maali just so wanni dubbachuu barbaadee jedhee kana ta'e qabee maaliif dubbadha maaliif jedhee obboleessa yoo nagaafatu because warra kanatu lafeetiyyaa yoo jarri qummuudamtu yoo jarri miidhamtu na miidhe. Malee ma afaan kee qabadhee jiraachuu danda'a baris dubbadhee naan bu'u narraa takka hin bu'u. In fact naannoo irra information yoo argachuun ulfaata. Warroonni achi mootummaan kun naannoo kanarra akka miidiyaan takka dhagneen oks dhaabbolee gara 10tti miidiyaa qabateetiin laaluu Oromiyaa tuur godhuu barbaadan. Waggaa 2 dura natti fakkaata dongoruu baadheen dhoggee jedhe mootummaan kun jechuudha. Naannoo kana keessatti otoo uummanni miiliyoonaan dhumatee jedhee mootummaan kun dhibba isaatii miti. In fact, Al-Shabaab otobaalee fi arsii fixee jira Al-Shabaab fixee jedhee dubbatee jira mootummaan kun. Allahu Akbar jedhee kan eebbisu eenyunuma. So jibbaa qabdii ka jettanii namni waan jibburraa yeroo isaan fixu dheeraa. Waan jibburraa yeroo isaan fixu. Waan jibbuu isa garaa hin gubu. Garuu badii as deemaa jirtu rakkinna ummata keessa jirutu na gubee jira. Saniif hin dubbadhee jira. Anyway, warroota dubbistanii keessaanis alaanis maatiis kuwas qabate. Maybe I'll hold it down jechuudha. Ka abbaarra beekee falfala. I think sheeka nama waggaa 90 wayii tokko kanarraa maqaan dubbisee ture. No? Waa'ee maaliif rakkoon Oromoo kun ka jedhu nama yeroo Haile Sillaaseetti jiru jechuudha. Haasaa ture waan naan jedhe tokkotu qalbii keessa maal naan jedhe. Sometimes otuma sirrii ta'an otuma arganiyyuu karaa harki guddaan faana deemanii jedhan. Sammuu keessa na seenee jedhe siigalee otoo dhugaa arginu dhugaa dubbachuun namni dhugaa dubbate sun diina ta'eetiin warri diraamaa kijibaa gurguru sabboonaa ta'e. Qabsoo akkanaatiin ammoo yoomiyyuu irra oollee hin jennu irra sin oolle achi qabsoon Oromoo waggaa jaarraa walakkaa fixxee jirtu waggaa 50 ol. Eessaa baatee eessatti gubattee ka haasofnu hin jiru maali deemaa qofa. Yoo ati gaafattee jette ati maa qabsoo Oromoo gufachiistuudha miti ati maa jibbiinsa amantaa qabda jibbiinsa woboo qabda jibbiinsa maalii qabda maalidha kaayyoon jira akkati cadhistu jechuudha.
Isuun illee especially yeroo kana keessatti amma marti nu dadhabee callisee jira. Nu dadhabnee callisnee jirra. Truly. Because waa lamaaf hin callisne jennee tokko. Waggoottan actually afran shanan dabbe kan at least waggoota sadan afran hagaa caaluun dubbadhee ture. Wanti nu keessa jiru wanta keessaa bahuu dandeenyu miti. In fact diinni akka fedhii isaatiitti ka aangoorra jiru Oromoodha. Kan nuuf ixaa jiru qalaa jiru Oromoodha jedha. Kaayyummaan wannummaan aangoodhaa jiru akka namaatitti. Amma duratti xiqqoo dubbadhee ture as Washington DC sagantaa afin ture jedhama. Sagantaa kanatti nama afraffaa mootummaa kanarratti achi ture. Warra koongirasii keessaa achi nama lamatu ture. Akkasumas immoo biiroo dimokiraasii kan jedhan keessaa immoo nama jahatu ture jechuudha. Warroota jahan kana sagantaa guddaa qabaataa ture. So kaayyummaan aangoodhu akka badii dhufaa jiru kana Oromootti qubne akka hin qabamne marii jiru kana keessatti bakka nu jirru ofii kiyyaadhaqa bakka hin jirre ammoo walaa Kaalifoorniyaa walaa Niiyorkii walaa DC ummanni Oromoo akka hirmaatee sagalee isaa dhageessisu goona waan biraa gochuu hin dandeenyu. So maal goona walga'iin hin jira nutti manii hin dhageenya Oromoo community'n as jira jennee aga dandeenyutti himnee jenna. Walga'ii dhufu kana jirratti because mootummaan aangoorra jiru maqaa Oromootiin ummata fixaa jira ofiillee of salphisaa jira. Nu maleedha ganda tokkoon naannoo tokkoon ijaaramanii abbaa irree ta'anii jiran. Nuti beela hin dadhabne nuti qabsoo hin dadhabne itti jarri ammoo quufa dadhabanii nama dararan bakka mara keessatti ganda isaanii malee Oromoo keessatti sin jedha Oromoo keessatti ganda ijaaramaniitiin aangoo qabatanii olaantummaa qaban jechuudha. Gariinoo miidiyaa Oromoo yeroo baay'ee maaliif itti aarsinti fakkaate. Dhugaa jirtu hin gaafatanii, dhugaa gadi qaqqabanii hin gaafatanii fakkeenyaaf otoo ammoo waraana bilisummaa badii tokko balleessee hin gaafatanii isaan. Amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti namni miidiyaa irratti baheetiin ebaluun ajjeefamuun jedha nama guddaadha. Miidiyaan sun irraa dubbata. Ka Oromoo nama dubbatu gara bilaa laalee jedha jechuudha. Ebaluu miti warra ganda kana ammaa hin dubbisan. Warra ganda kana abbaa biyyaati Oromoo keessatti beektan mootiidha. Jarri hin gaafataman. Sigalee miidiyaa irratti jarri hin gaafataman. Nurratti Oromoo gadi qabeetiin ganda ofiitiin ijaarrate aangoorra jira jechuudha. Kun harkadha. Xiqqeeshuma ammoo gandummaan kun gandi kun fudhatu irra bilisummaan haftu kan jiru biyya kana. Ani warri biyya kana warra diaspora jiru carraa argadheetiin walgahii waggaa barkumaaf afur qabsoo Oromoo jalqabe jechuudha. High school fixee yeroo san jedhe waggaa 20dha. So isaa gochuu hin dandeetta umrii kiyya. Qabsoo jalqabe jedhee wannan arge keessa walgahiin Oromoo hin dhumattu. Farbaanuma dhuftu qabanii jedhan. Wata akka fixuun deeman. Buri diaspora jiru kuni ajandaan jira ajandaa ummanni Oromoo beelaan du'aa jira. Akkamitti okay haguma feelle yoo jibbine jenna akkamitti falfinnaan hin jiru beekta. Waraana itti haafufu waraana abarsumuun hin kennu. Nu maleedha ana maleedha bakka. Ana malee yoo anan ta'in bilisummaa na haftu kan jedhu Oromoo diaspora keessan argee jira. Sagantaan kalee dabre keessatti biyya jaharraa dhufanii. Community gar kudhanii irraa dhufani. Community oggoos hin jedhu Somaalee jirti, Tigreen jirti, Afaarin jira, Oromoon jira, Amaarri jira. So within Ethiopia keessa jechuudha. Ammoo ollaa ammoo Sudaani jira, South Sudaani jira, Eritrea jira, Eritrea, Somaliland warroota kanneentu jira jechuudha. Now with the Hasami, as Jolie, I was very impressed. Hopefully, Sura get is I don't know how get is big Jolie as it tape something, Jolie Romo, Dufte. So when you brought at least Oromo Kuban Kabamne, Arakana Canarati, Bakoromo Buneti, Nedapana, Enyo to affiliate Egari, Mocomanti Recadobe, Enyo Basa to affiliate about or late Kafaute, Oromon Enyo Junfille, Martin Hangor and Retired. Sigale, Gandasawan in Tainit better than the Labeni. Ganda saatin angot tu berbada, an gandi saak ofti anggota keruan berbadu, ganda saatin ala tayammo, beta gobana sigora, evan sigo maka kani kan setikan ni jadi, jadi maka, ogotan of friend mereka ni kisah maka nanti kan namin anjur, ak bishani tu furahat ahe jadi jadi, wala amantiste, wala maka, we don't care jadi, amma namu gudda tani jadi, maka hindem, ujif ugaf dem jadi.
سو كان في وانت مقاصودا ننجرو مقال بلا دبره غرو دبرتي غديدمت امتك كيني كيوم ما ندو اجرو كانت غرانا غبا جچودا